yawo boko nagane namne yawo boko soda tengale yawo boko dinaf kadin jenne yawo boko bedaf de bun jenne yawo boko nagane namne yawo boko soda tengale yawo boko dinaf kadin jenne yawo boko bedaf de bun jenne ummati keenya artistoota ta'utti isin beekagaa sirba keessaniin weedduu keessaniin gara isinitti seenuudhaaf amma gara sirbaatti akka seentu maaltu si godhamee sirraa eegalla? Jaallataati immoo gara oguma sirbaatti akkamitti dhufte maaltu gara sirbaatti si dhiibe? Ayyee gaariidha. Wanni gara sirbaatti na galche ani xiqqoorraa tuttuquu yaaleera durallee yeroon biyya ijoollummaadhuma kiyyatti sirba kanan hin jaalladhaan. Sirban hin jaalladhaa garuu ni sirba hidhee yaadeen beeku. Maaliif sirbuun kun baay'ee cimaadha sadarkaa kanan hin qaqqabaa hidhee yaadne. Osoo kanaan jiru ergan biyyaa ba'ee ergan biyya Saawudii dhaqees artistoota Oromoo kan achi jiraatan ni jiru kan akka Bakkalcha Kombolchaallee achi ture. Faaxumaa Maddiin fa'aa Simboonii Addunyaa fa'aa achi turte. Anwaar Badhaanee fa'aa walii wal argina waltajjii adlee adda bilisummaa Oromoo achi keessatti hojjetu irratti jechuudha. Yeroo jara kanaa walitti baay'ee dhidhiyaannu kana artist Bakkalchaan meeshaa muuziqaa hundayyuu manaa qaba. Meeshaa guutuu qaba. Mana isaa yeroo naqu biratti yeroo shaakala godhu kana hawwii muuziqaa kun baay'ee natti dhadhaga'amuu eegale. Ni sirbaa jedheen isa gaafadhe sirbuu ni dandeessaa mee sirbii naan jedhee sirba namaa na sirbisiisee jennaan yeroo sirba namaa sirbu ammatu sirbuu ni dandeessaa hojjedhu naan jedhee erganaa weellistoota biyya keessa jiran hunus wal dubbisuu eegale karaa intarneetiitiin wal dubbifnee wal qunnamnee yeroo jedhamu jalqaba irratti Tafarii Mokonnooniif Kadir Martuutiin waliin haasawaa turreeti. Achirraa Tafariin sagalee yeroo itti ergee jedhu baay'ee nama sirbuudhaaf dandeettii qabduudha hojjedhu naan jedhee toleen jedheeni garuu an biyya namaa taa'een hojjedhu biyyuma kiyyatti galee hojjedhaan jedheen. Yoo akka carraa biyyi nan keessa jiraadhu kun waraqaa eenyummaatiin alaan jiraadha. Yoon akka carraa biyyatti galee gaasuma biratti goreetiin achiin wanta hojjedhu jedhee darbaan jedheen hayyeenaan jedhee sanbooda suma jedhu anoon turree kallattumaa yeroo biyyatti galee jedhu Tafariidhaan walii bilbilee yeroo Tafarii walii bilbiluu biyyatti yeroon galu maadhee dhaabaatiin wal quban qaba. Maadhee kanaan yeruma sana kallattiidhaan waraana bilisummaa Oromootti makamuuf hin ture garuu jarri quban qaban. Tafariin illee quban qabu nama tokko hin himne sanbooda ka'ee sirba tokko sirbee deemuu jedheetiin isa mari'achiise. Garran itti deemu immoo garuma biyya dhufeetti deebi'aa jirutti quba qaba jarri egaa dubbiin garama wobootti namni makamu kun iccitiidhaan deemama biyya keessatti namni baay'ee gaagaamnis walirra ga'uu danda'a yoo beekame jedheeti. Innis walaloo yeedaloo hojjetee naa kenne sirba jalqabaa kan waliin sirbine jechuudha obbo Koyaa Obii ka jedhu isa waliin sirbuu eegallee sanbooda sirba sana yeroo sirbee jedhu aniyyuu ofitti gammadee daanuu hojjechuu danda'a ka jedhuun sanbooda maadheelee ala jiranuu kan jalqaba waraana bilisummaa Oromoo keessa nama hojjetu yeroo sana wal qunnamnee turre kallattii bilbilaatiin mee sirba tokko hojjedheetiin jira kan biraatti deebi'ee yaaluu jedheetiin gaafadhee jennaan naa eeyyamanii jarris sirbinaan jedhanii sanbooda dhiyeenyuma jechuudha garuma dhiyoo keessatti sirbii uummanni ittiin na beeku sirba seenaa goota Jimmaadha mata dureen sirba sanaa garuu namoota baay'eetti gaaffii ta'uu danda'a mata dureensa maaliif yeroo sana irratti sirbichi wanti gara sanatti xiyyeeffadheef fincilli diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti 2015-2016 guutummaa Oromiyaatti geggeeffamaa ture. Yeroo fincilli sun geggeeffamu keessatti kutaan Oromiyaa guutuu keessaa hirmaatee kutaan Jimmaa xiqqoo boodatti hafee sababa jedheef gara kamiin uummata kana dammaqsuun qaba kan jedhuun gootowwan duraan wareegamanii jiran gaafa shaartaraa wayyaaneen fixxee jechuudha. Warra san maqaa jaraa qoradheetiin sirba irratti baasee sirba sanaanis gama tokkoon gootota faarsaa gama kaaniin immoo uummata kanaan qeeqa irratti godhaa jechuudha. Maaliif jara sana yaadatee akka namni ka'uuf sirba sana godhe. Sirbichi achirratti uummanni Oromoo dammaqee akka jiru kutaan sun akka uummata Oromootiin wal qixxaatuuf akkasirratti godhee keessaa mata duree sana filadhee seenaa goota Jimmaa wanti hin godheef namoonni biroo fa'aa seenaan qabnu jedhee wanti tokko of dagatee yoo jiraate wanta kana dhagee akka inni wanta sanatti ka'uuf sirbicha eegale jechuudha. Sirbichi kan uummanni sirriitti ittiin TV irratti so'aan daraatti na beekuu isaa. Goota horaa yoo uumaan eebbisee maaliif sobni sobduu gowwoomsee teessisee. Biyyo fi aadaa kan guddistu deessee maaliyaanaa si fuutee jallistee dandeessee seenaa qabda duraan dhageessee roorroon biyya dhaanii qacceen yoo qircatu Oromoon ol waame yoo waliif birmatu maaliif maal fakkaate Jimmaan
keenyan irratu biyya goota eega waaqa duubaan bu'ee diinari eegaafi kalee baasa booree duubetti dhadhiine yoo faarsan dhageenye goota biyyaaf kuufe namuun qalbeeffanne. Yaadaan na jagaftee dhaggeeffata ammaa seenaa goota Jimmaa irraa hawaasi himaa goota hedduu darbee biyyaaf of wareege daagannaa lammii koo iji seenaa arge garaa fi quubsachuuf kan sabaaf waan goone uumaan namaa laguu jedhee dagaadole misbaa'uu shamsaddiin hangumaa satamaa yoona soo jiraate mannuu jedha ammaa raggaa saalma Jimmaa gootaa sagameessa diina malkaa dhoowwee jireenya tammeessa leenci calma Jamaal Tamaam yaa goota koo Ransa sadako Haji Asani Shafi Gotan Jimmaa Sindoksani Dano Tamanima Lalagasi Mopsani Madaudi Gotan Mandi Mula Bekap Sosi Anak Tati Muti haala biyya keessatti deemaa ture hundi keessan quba qabdu gariin keessan immoo keessatti hirmaattanitti isas itti deebina. Amma biyya keessatti oguma qabdan kanaan hojii artistummaa kanaan uummata keessaniif qabsoo saba keessaniif gumaachaa turtanii kana dhiiftanii gara qabsootti gara adda bilisummaa Oromootti akka dhuftan maaltu isin godhe erga adda bilisummaa Oromootti dhuftan immoo maal barattan maal hubattan jireenya keessan irratti jijjiirama maalii argitan jaalataa irraa eegalla. Hayyeegaa kanuma irratti kanuma akka gara waraana kanaatti dhufuus kan na godhe gaa duraanis hawwiin kiyya duruma waraana bilisummaa Oromoo ta'uudha daa'imummaa kiyya irraa kaasee umrii kiyya gara waggaa xiqqoo daa'imummaa gara barumsa kutaa 3-4 ergan barachuu eegale irraa kaasee waraana bilisummaa Oromoo woboo ta'uun hin fedha. Woboon kun immoo maal akka ta'e osoo hin beekin duraan ergan qoradhee irra ga'ee woboo ta'uu osoo hin fedhuutiin deebisee amma erguman sirbatti galees osoo gaafan sirba jalqabuu jedhus waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaaf maadhee qunnamee ka'eetiin keessaa akka fe'e isiniif ibseetiin dura deebisee kanaan osoo jirru kan dirqama gara waraana bilisummaa Oromootti wantan biyya keessa taa'ee hojjechuu danda'u deemee waraana keessa taa'ee hojjechuun qaba jedhee gara waraana kanaatti kan na fide waan na dirqetu jira. Innis hin jiru woboonii jedhu afaan guuttatanii akka waan dhufanii arganiiti jechuudha. Woboon hin jiru qeerroon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hin hoogganamu kijibaa jirtu isin ergama diinaa qabdu faa jedhu nuti artistootuma Oromoo warra qeerroo bilisummaa Oromoo waliin deemu warra woboo faarsu warra woboo jaalatuun hin jiru woboon jedhu afaan guuttatanii. Intarneetii dhuunfaa kiyyaa kan fayyadamnu waraana bilisummaa Oromoo irratti yoo nuti walaloo barreessinee walaloodhaan waraana bilisummaa Oromoo faarsine arrabsootti deebisanii sammuu nu jeeqaa turan Oromoodhuma ta'anii diina waliin hojjetu ta'eef maalii adda baafnee kan hin beekne yeroo laanan waaroo sabboonummaa uffatanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa dhiignee meeqa irratti dhangala'e alaabaa bareedduu kana of dura kaayataniiti jechuudha. Hin jiru woboon jedhu afaan guuttatanii yeroo kana irratti wanti hin godhuu qabu. Biyya keessa taa'es woboodhaaf sirbeetiin jira. Sirba tafarii waliin sirbine sanaan alattis kan biraa jechuudha. Gara boodaa irratti illee isinii jechuun danda'a. Warruma dhaaba qeetu kana laalchiseetiin warra woboon hin jiru jedhan kana laalchiseetiin sirba sanallee hojjedheetiin jira. Kanas hojjedhee na dhaga'uu dideemi namni kun na dhaga'an jiru kan jedhutu natti dhaga'ame keessa kiyyatti. Jalqabas gaafa duraa yeroon gara sirbaatti seenus karan quuqaa kiyyatti ibsadhuudha. Deebisee amma wanti godhuu qabu jiraaf hin jiru woboo kana kan ummanni osoo in argin callisee olola diinni intarneetii irra facaafteen hin jiru woboon jedhee ummata keenya afan faajjessu kana dhaqee keessatti woboo keessatti argameeti hangam biyya keessa taa'ee sirbaa jiru kana usoo waraana bilisummaa Oromoos dirree qabsoo akka jiran quban qabaa wanna kana ta'eef achi deemee argisiisuun qaba jedheetiin qophaa'ee jedhe. Yeroon qophaa'ee jedhu biyya keessa yeroon jirutti baay'ee jireenyis rakkisaa ture. Manayyuu akkanitti keessa jiraadha bee naannoo buraayyuu keessa yeroon jiraadhu mana irraa bayeetiin bakka adda addaa namoota adda addaa bira bubbulaa akkan ture namoonni baay'een quba qaban jechuudha. Asirraa jaalwaaqoon oolee na dubbise
yeroo na dubbisee jiru maali mee fedhii hawwiin keenaan jedhee akkasumatti yeroo isa ta'uu baruu an fedhii hawwii biroo hin qabu. Hawwiin kiyya waraana bilisummaa Oromoo keessatti of arguu. Amman as keessa taa'ee hiriira Oromiyaa keessatti deemaa ture yeroo ayyaana Irreechaa booda irratti hirmaachaatiin ture. Kun garaa nagaa hin jiru. Dhaqeetiin qawwee hidhadhee dhufeeti diina kana yookaan itti lama sadii wareegeetti wareegamuu qaba kan jedhu kanuma murteeffadhee waan hin ka'eef har'a boru osoo hin jedhin haala naan jessi bahuun qaban jedheeni waa hunda haala teessoo kiyyaa waa hundas na gaafatee dafeet naa xumuree hin turre jechumaan hin bayyan biyyarraa gara biyya birootti baheetiin dhaqee haala isaan jeffadhee maadhee dhaabaatiin haala qunnamtiis dafee naa hin jaa'eetu wanti tokko karaa irratti nan qunnamin dafee gara waraana bilisummaa Oromootti dhufee makame jechuudha. Ergan gara waraana kanaatti makamees gammachuudhuma. Gammachuu yeroo siin jedhu gammachuu san duraan waraana bilisummaa Oromoo maadheelee keessa hojjetan hin beeka malee woboo jaan argee hin beeku gaa gurrumaan hin dhaga'ee faarsaallee ture malee yeroon jalqaba dhufee jedhu nin bu'e yeroo jalqabaas jechuudha mooraa jajjabeetti hin bu'e. Jajjabee biratti yeroo bu'u baay'inallee baay'een hin jiru waraanachaan kuma kana yeroon argu yeroo jarri dhufanii nagaanaan jedhanii na dubbisan hundinuu anna beekuutti hin beekne dhufanii na dubbisanii nagaanaan jedhu akkam nagaa jirtaa leencicha Oromoo naan jedhu dhufanii eessatti na beekan yeroon jedhu deebisanii sirba kiyyarratti akka na beekan naa himanii boo'icha biraa isa jarri sun guyyaan carraa sun akka carraa guyyaan sun guyyaa facaasaati guyyaa aadaa ni sirbani waraanni taayetiin dhaggeeffadha jaallan kanallee warra waliin jirru gaafa sana jaraan haasa'uutiin dide. Rakkoon qabu keessanis hin qaqqabna jedhee jaraan haasa'uu didee nin bu'a yeroo hunda maaliif osoo warra woboon hin jiru jettu kana mormuma ishee qabanii fidanii jedha yaada kiyyaan morma qabanii fidanii kun maal ilaal kun woboodha waraana bilisummaa Oromoo isaatti hin jiru jettu ilaalii jedhaniituma waan biraas godhuu miti deebi'ee dalagadhu hojii kee ammaan booda haasa'uun irraa dhaabi waan akkasii kana faa jedhanii jedheetiin yaadaan imimmaan iji keessa na guute. Turre guyyaa muraasa waraana sana bira boqonneeti haaluma achi keessaa yeroo kaanu deebisnee dhufnee yeroo dhufnu waraanni guutuun akka carraa walitti qabamee jira. Akka carraa weellisaa uummata Oromoo jaalatamaaf kabajamaa kan uummanni Oromoo beeku kan yeroo dheeraaf qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ture Jaalsuutee Bareentoo arge waraana keessatti fuulli duruma bu'ee sun Jaalsuuteedha jedheetiin gaafadhe yeroon gaafadhu eeyyee jennaan naayaama jedheetiin itti marame morma isaatti yeroon maramu san booda michuu seenaas ni dhufe jara lamaanuu yeroon argu baay'ee daran gammadee isan achitti caala baay'een boo'e ga'aan kan na boochise namni waan baay'ee keessa miira keessa isaatii itti dhaga'amutu nama boochisa beekte wanti na boochise waan biroo miti waraanni kun aduudhaan aduu hin jenne qorraan qorra osoo hin jedhin kana keessa akka kanatti dhagaa boraafatee bosona keessa yeroo inni jiraatu hin jiru woboon kan inni jedhu kun baay'ee natti dhaga'ame deebisee egaa ammas leenjiidhumarra jirra jechuudha kanarratti haala leenjiirra waan jirruuf leenjii kiyyas ittuman jira san booda ammas dirqama irraa eegamu hanga wareegama lubbuu kiyyaatti lubbuu kiyya tokkittii dabarsee kennuudhaaf kanan gumaachee dhufe wanti fedhe of duuba beelaaf dheebuun rakkoon qabsoo akka of duuba nan deebifne hundattamanii as keessa waan jiruuf kunoo rabbiif galatu warrallee jechuudha waraana bilisummaa Oromoo gidduutti argamee waliin leenji'aa jira jechuudha. Kan biraatiin immoo warra waraana bilisummaa Oromoo jiru jedhuun akkasiin jedhaan yaa gowwaa ati ofumaaf dhamaate woboo iddi isaa jabaateen jedhaan iddi woboo jabaatee jira. Ofii dhama'uudha warri woboon hin jiru jedhee intarneetii irratti ololee uummata Oromoo afaan faajjessu woboon jiraachuudhaan Oromiyaa irraa kaanee jireenya gaarii osoo jiraannu waraana bilisummaa Oromoo keessatti osoo jiruu dhuunfaa keenya akka fedhe jiraachuu dandeenyu dhufnee jechuudha fedhii keenya waroogne lubbuu keenya tokkitti uummata Oromootiif kenninee waraana bilisummaa Oromoo keessa jirra jechuudha. Isa kanaaf jireenya woboo warri duraan anillee jechuudha akkuma jaalala kiyya kaase namoota baay'ee jireenya woboo kanarratti wal mormaa turre kunoo ammoo fi qaamaa woboo keessatti argame waraana bilisummaa Oromoo woboodhaan humti mataan kiyya amma jechuudha yeroo ammaa kanatti. Isa kanaaf hiddi woboo jabaatee waan jiruudhaaf uummanni Oromoo warra afaan faajjii woboon hin jiru jedhanii yeroo namni waa'ee woboo dubbate illee woboo irratti nama irratti ololan maqaa woboomaa dubbattaadhaaf maqaa namaa balleessanii karaa miidiyaa hawaasummaa irratti suuraa namaa balleessuu waan akkasii godhaa jiran haa balleessu namni nama arrabsu wanta gaarii namaan hin jedhu waan ta'eedhaaf kanaaf dhimma hin godhatinaa warri kun ofumaaf dhama'e kana warri kun itti himame warri dhaga'uu didu deebi'ee gara kamitti deebi'a ni beeka uummanni qoricha isaa calliseeti salphataa salphisuun jalaa callisuudha jedha Oromoon. Warra kana jalumaa callisuudha gara fedheen uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo isaa kana jabeeffachuu qaba malee hin jiru jedhee of burjaajessuu hin qabu. Uummanni Oromoo inni baaf dhiha jiru inni kaabaaf kibba jiru wanti inni godhuu qabu furmaanni bilisummaa Oromoo qawwee qofa. Yeroo ammaa kanatti kan karaa nagaatiin bilisummaa ni arganna jedheellee
uummata Oromoo afaan faajjessaa jiru jiraachuu danda'a. Kan immoo ala taa'es waan adda addaa ijaaree dhaaba adda addaa ijaaree bilisummaa gara kanaan arganna jedhee uummata Oromoo gowwoomsaa jiru jiraachuu danda'a. Waan kana ta'eef uummata Oromootiin wanti jechuu barbaadu jaallannus jibbinus kan uummata Oromoo bilisoomsu adda bilisummaa Oromoo malee hin jiru. Waraana bilisummaa Oromootiin malee Oromiyaan gonkuma hin bilisoomtu hin jiru kun. Diinni afaan qawweetiin dhufe afaan qawweetiin malee nurraan galu waan ta'eef hin burjaajina waraana bilisummaa Oromoo wanna qabdanuun bira dhaabbadhaa gargaara. Kanan jechuu barbaada. Yoomillee taanaan woboon har'as boris ni jira. Nus kan ilaa daawwachaa jirtan kunillee mataan keenya woboodha. Yoomillee taanaan lubbuu keenya uummata Oromootiif gumaachine rakkoo yerootiif jennee rakkoo dhuunfaatiif jennee uummata Oromoo irraa deebifachuu hin qabnuun jedha. Akkam jirtan naguma isin hunduma hacuucaa fi cunqursaa diddan gonkumaa lafee nu kokoruu deema nu bitee qaama itti fufna falma. Wayyaa bilisummaa wayyaa walaabummaa kabsituu gibsituu.
hacuuccaa fi cunqursaa diddan gonkumaa lafee nu kokooruuf deemaa nu fiixee qaamaa itti fufna falmaa akkam jirtan